ilmaan Oromoodha. Rabbi jecha du'aayinaa godhaa fi riyaatii yaaramni na jala ajjeesuu deemaa sheer koppiliinginaa godhaa fi du'aayinaa godhaa fi rabbi jaati sagalee seen qama carrashaa dhaggeeffadhaa riyaatii yataniin ijoollummarraa wajjin guddadhaa rabni na jala ajjeesuu deemaa. Oromooti waan godhum beeku akkam akkaan godhum beeku ani fi bu'aaraa biyyeen beeku manatti qollofanii ajjeesuudhaan deeman jedhanii kun ammaan tanan ajjeesuudhaan dhufu jiranii abbaan ni ajjeese jettee sagalee tana na jala qabdee maal akkaan godhuu fi eessa akkaan dhaquu fi akkam akkaan godhum beeku. Hadara rabbi jecha du'aama qofana godhaa fi akkam jeemaatii sitti akkaan himuun beeku hiriyaatii yata ijoollummarraa wajjin guddadheen dhabuu deema rabbii jaatu waayinaa godha. Rabbi furmaata siyaa bitu jaati Oromooti du'aayinaa godhaa fi maaliin jaa akkamiin godhame akkamiin godhama waan hin godhum beeku. Bishaane khalaas qaalichi ammaan tana dhufu jiran andettee qaalittiin xiyyaamma sagalee ni jalaqabdee rabbi sabrii isin haa kennu dadhabnee jirra ilmoon hin dubbattu ishee ajjeesu malee fayyaan tiyya hin jirtu jee jaarsi dhufu jiraan anjaanii amma qaalittiin sagalee naqabdee bu'aa sagalee naqabdee rabbi raamata isin haa godhu isinillee rabbi isin haa jiraachisu umrii dheertu isin haa kennu kunoo qaalichi xiyya dhufu jiraa si ajjeesu biraan jettee qaalittiin sagalee ni jalaqabdee rabbi raamata isin haa godhu isinillee. Yaa jireenya biyya Ormaa akkatti baanu beekne malee akkatti gallu hin beeknu. Waaqayyomti bakka jirrutti nu faana ta'u. Dhugaa waan baay'ee na ifachiisee laphee koo na cabse. Wantan amma dhagaye kun jechuudha dhugaa waaqayyo jechuudha. Akkuma beekamu obboleettiin keenya tokko biyya Saawudii keessatti jechuudha Saawudii Arabiyaa keessatti daa'imti lafaa dhuftee raa'atte bakka daa'imti suni akimbeetii geessanii abbaan manaa immoo si ajjeesu malee lubbannoon tiyyaa bakka si ajjeesu malee nagaa argadhu jechaa jira jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha akkasuma ka warroonni chaanaala kiyyaaf haaraa taata sabskraayibii gochuun jajjabeessaa egaa obboloota koo waan baay'ee nama gaddisiisudha kuni dhugaa waaqayyo nu haa tiksu biyya Ormaa kana keessatti waan baay'eetu jira. Hunduma caalayyuu waaqayyotu nu haa eegu waaqayyo biratti illee immoo of eeggannoo gochuu qabna jechuudha keessattuu ijoolleen daa'ima eenyu kun sirriitti jechuudha na dabalatee darri daa'ima eegu kun sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo wanta akkanaa kun yeroo baay'ee deddeebi'a. Nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu akkuma isiniin jedhe maaliif nuti guyyaa baanu beekna akkatti gallu yookaan reeffa keenya galaa yookaan immoo jiraa keenyatu galaa hin beekamu jechuudha. Kanaaf immoo of tiksuu qabna waaqayyo nu haa tiksu isiniin jedha obboloota koo kunoo obboleettiin keenya hiriyaa ishiitti riikaardii gootee turte na ajjeesuu hedduu bakka maatiidhaan illee wanna goonu dhabnee dadhabnee jedhanii na ajjeesuu hedduu jettee raa'attee himattee jirti jechuudha. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu obboloota koo isaan immoo hin beekamaadha biyya kana keessatti daa'imti isaanii waasii harka taanaan si ajjeesu jechuudha. Waaqayyo nu haa tiksu malee dhugaa waaqaa jechuudha. Waaqayyomti harka isaanirra qabatee kooloo isaanirra qabatee gooftanii nagaadhaan biyya kana keessaa hunduma keenya ijoolleen hunduma biyya Ormaa jiru kana nu haa galchu. Dhugaa wanti nama mudatu waan baay'eedha biyya kana keessatti dhugaa waaqayyo waan rakkina hedduu keessa jirra. Adaraa keessa obboloota koo keessattuu daa'ima biraa hin deemna dhugaa waaqa jechuudha. Yoo isaan hojjedhaa isiniin jedhan malee yoo isaan daa'ima isaanii fuudhan malee hin hojjetina. Daa'ima isaan bira taa'a harka qabaa taa'a daa'imti isaanii daa'imti isaanii daa'ima balaati dhugaa waaqaa jechuudha. Rabbi waaqayyo nu haa tiksu malee baay'ee rakkoo cimaa keessa jirra dhugaa waaqaa jechuudha. Of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo adaraa keessa naga danda'ametti waaqayyo obboleetti koo waaqayyo siif haa laaffisu waaqayyo sirraa haa qabu garuu hagammaa waa taatee ishii hin dhageenye sagalee kana qofa himtee malee waan tokkicha hin dhageenye jechuudha. Dhugaa waaqayyomti gara kee goree daa'ima isaanii haa fayyisu. Maaliif waaqayyo yoo kasi jaalatee kan umriin kee dheeratu ta'e waaqayyo hinima si maara waaqayyo harka diinaa keessaa illee si haa baasu kan isa hin danda'amne hin jiru jechuudha. Wanti waaqayyoof hin danda'amne hin jiru wanti rabbii keetiif hin danda'amne hin jiru waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu obboleettii koo adaraa keessa nagadaa of eeggadhaa adaraa keessa of eeggadhaa ijoollee dhugaa waaqayyo jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu
dhugaa baay'ee tokkoon gadde jechuudha dhugaa maaliif gadditee jedhina isaan maaliif biyya kana keessatti seerri biyya kanaatis seerra biyya Saudi Arabiyaa namni hin beekne hin jiru warra achi keessa jirtani namni nama ajjeese ilma ajjeefamaa jechuudha akka biyyuma seera isaaniitti jechuudha nuti sarraatanyaa qofa osoo hin taane iyyuu isaaniyyuu akkasuma jechuudha seera isaaniitti yoo warri sun waliif dhiise malee hin ajjeefama abbaa ilma ajjeesnan akka seeratti hin ajjeefama garuu yoo warri lakkii baqqaa sun du'ee nu haa hafu jedhan malee hin ajjeefama jechuudha seera murtee isaaniitti waan ta'eef murteen isaanii akka keenyaa hidhaa maaliin hin jiru jechuudha ajjeefamnaan ajjeesuu qofa jechuudha tasas ta'ee waan ta'ee hin jiru isaan bira jechuudha bakka nama ajjeese ajjeefamuu qofa jechuudha kana irraa immoo waaqayyoon nu tiksu waaqayyoon harka isaa irra nurra haa qabatu kooloo isaa nurra haa qabatu dhugaa waaqayyoo jechuudha baay'ee nama sodaachisa keessattuu ijoolleen akka kiyyaa mana daa'imaa hojjetan jechuudha adaraa keessan biraan deemina dhugaa waaqayyoo jechuudha akka tanaan sa'aatii 24 ijuma mucaa kanaa tan eegaa ola akkanatti jechuudha hanga inni yookiin gisee amma tapha geessu jamarree yeroo inni taphan irraa deeme kanaan xiqqoo ishee hojjedha yookiin immoo akkasumatti halkanii guyyaa akkatti isa bira taa'aa oola akkatti isa bira ciisaa akkatti isa bira taa'aa oola jechuudha waaqayyo waan xaarree kana nu gaddisiisin gooftanii daa'imti isaanii akka ra'ee kunoo biyya keenyaa kana taate ra'ee kunoo biyya keenyaa agartanii yeroo sootiraa nyaatti jedha ra'een akka wayii tattaate yoo baala fa'aa dhabde akka wayii tattaate miti daa'imti isaanii akkas tattaate dhugaa asachiisi sababdi waaqayyumti nu haa tiksu malee daa'imti isaanii baay'ee nama obsa qabutu daa'ima arabaatissa rabbi nama obsa qabu nama akkamitti obsa qabutu daa'ima isaanii eega waaqayyoon immoo obsa nuuf haa kennu hunduma keenya akkasuma nagaadhaniin biyya kana keessaa nu haa galchu nagaa maatii keenyatti firoota keenyatti waaqayyoon nu haa galchu dhugaa baay'ee tokko garaana nyaatti mucayyoon tun jechuudha jechuun wanta isaa ta'uu danda'a bakka kaasaan tasas taanas ilaaluun hin jiru akka biyya keenyatti miti jechuudha waaqamti daa'ima sana ishee haa maaru ishee haa fayyisee mucayyoo kanas waaqayyo lubbuu ishee haa oolchu dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha adaraa keessan obboloota koo of eeggadhaa waaqayyo nu haa eegu hunduma caalaa waaqayyo nu haa eegu jechuudha baay'ee nama sodaachisa namni ijoolleen mana daa'imaa jirru kun baay'ee sodaachisa jechuudha dhugaa rabbi mataan rabbi amma ijoolleen tokko maallaan jedhu dhugaa ijoolleen baqayoon anda yaannu hin dandeenyu akkasitti naan jedhu amma obboleewwanti kiyya sisterii waan koo modoo taate hin dandeenyudha baqa akkamitti akka dandeesse hin beeknu maali maa daa'imti akkas taa'e baqa viidiyoo ilaalan jechuudha baqa akkattiin fiigaa oola jechuudha maali baqa maali fi daa'imti immoo akka ishiin taatu hin beektan daa'ima biyya keenyaa wayya daa'ima arabaati man sanuu daa'imti kottee kaastee jettuun baqa waggaa 3 akkas taanan daa'imti isaanii waggaa 3 hanga 5 6 baqa qabaadha rabbi akkas isiniin jedha obboloota koo adaraa keessan adaraa waaqayyumti nu haa tiksu akkuma amantaa keessanii xalootii godhadhaa xalootii keessanii waaqayyoon immoo isiniin gatu harka isinirraa haa qabu hunduma keessanu ijoolleen kiristaanas ijoolleen musliimas hundi keenya ati musliima isiniin jedhan gaafa san jarri kuni amma isaan gaafa ati waa goote ati musliima isiniin jedhan isin dhiisan ati kiristaana jedhan isin dhiisan hunduma keenya erga sarraatanyaa taanii walumatti akkasumatti nu laalu malee akkasumatti nu lubbuu keenyas baasu malee kanaafiyyuu hundumti keessanuu ijoollee musliimas kiristaanas taatan kadhannaa keessan godhadhaa du'aa keessan godhadhaa rabbiin nagaadhaan nu haa galchu jedhaa waaqayyo nagaadhaan biyya keenyatti nu haa galchu jedhaati galgalaaf ganama isatti bu'aa dhugaa waaqayyo jechuudha waaqayyomti nagaadhaan nu haa galchu biyya ormaa keessaa jechuudha maaliif nuti akkatti baanu beekna malee akkatti galluun beeknu waan ta'eef isatu beeka waa hundumaa waaqayyo farkaa qaba danda'aan isa wanta hunda kan danda'u waaqayyo keenya jechuudha kanaaf obboloota koo adaraa keessan isiniin jedha waaqayyomti nu wajjin haa ta'u bakka jirru nuti inni nu haa tiksu tisseen keenya isaa inni nu haa tiksu isiniin jedha obboloota koo kanaaf viidiyoo kanarraa namni tokko waa hin barataa warsas argata jedhee tabbidi baay'ee tokko kaarti koona qubee dhugaa waaqayyo jechuudha odoo ana ta'e odoo si ta'ee maal goota yaa rabbi situ beeka yaa waaqayyo situ beeka waan ati nu gootu kan biyya kana keessa akkatti nagaadhaan nu galchitu situ beeka akkasi obboleewwan koo warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taata sabskraayibii gochuudhaan jajjabeessa akkasuma immoo warri yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha obboleettii koo waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu siin jedha waan jedhu qabu obboleewwan koo adaraa waaqayyo sinaa tiksu bakka jiru